እሺ ሰርጊስኒ ቆጳይ ደጌስተኒቱ ዋንበራ ከነን ጀዶን ጅሩ ሰርጊስኒ ቆጳይ ቆፋ ደጌፈዳ አሁን ፋኖች ወደ ኦሮሚያ ክልል ስትሄዱ የምትገሏቸው አባገዳዎችን ነው። ቀድማቸው የኦሮሞ መሪዎች የሚባሉ ከገደላቸዋቸው ህዝቡ ይበተናል። እንደ አባቶቻችን ኦሮሞውን ፊት ለፊት ልንገጥመው ይገባል። አንገታቸውን ቆርጠን እንደነሱ ማሳየት አለብን። ስለዚህ አማራ የገላውዲዮስን ታሪክ መድገም ነው ያለበት። አማራ የግራኛ አህመድን ታሪክ መድገም አለበት። አማራ የወዲት ጉዲትን መድገም አለበት። ሙሉን ኦሮሞ ረሽኑ እና ጨርሱት። ዛሬ አዳር እየሰማ ፋኖ እኮ የዛሬ ሳምንት የዛሬ 15 ያክል እኮ መስጊድ ገብቶ እኮ ህዝብ ሲጨፈጭፍ አንተ ለምን ይሄን ጨፈጨፈ ብለህ አላወራም። አንድ ሰው ግን ስለሞተ ዛሬ ሚዲያም ታናውጠዋል። ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? አሁን ፋኖች፣ ጀግና ፋኖች እነዘመነን ተዋቸው። ከስር ያላችሁ አዋጊዎች አትንገሯቸው። የማረካችሁትን ከዚህ በኋላ አሁን ያለውን ረሽኑት በሙሉ ከወሎ ጀምሮ እስከ እንትን በዚህ ልጅ ምክንያት ሙሉን ኦሮሞ ረሽኑ እና ጨርሱት። ዛሬ አዳር እየሰማችሁ ነው። በዋይፋይ ምቷቸው፣ ጠቅላላ ቀበሩት፣ እንዳለ ምቱት። ከካምፕ እያወጣችሁ ሙሉ በሙሉ ምቱት። መመታት አለበት። በቃ ይሄን ያልመታ ፋኖ ግን አንለቀው። ወደ ስልጣን እየመጣ ነው። እንሰቅላለን። እንደ በላይ ዘለቀ እኔ አንጠለጥለዋል። akkuma san dhageessani akka abbaan keenya ergasii isinitti hojjete isinitti hojjenna gara 4 kiiloo dhufaa jirra jedhaa jiru. Kan kana jedhaa jiran dhoksaadhaan miti fuuldura ummataarra ba'anii laayiviirra ba'anii kana haasa'aa jiru. Jarri kun immoo dhoksaadhaan maal hojjetaa jiru maal godhaa jiru kan jedhamu gaaffii guddaadha. Akka abbaa keenyaa isinitti goone jechuun maali? Abbaan jara akka harmii kute sana abbaan jara akka nama nafsii qabu dhaabiidhaan qabare sanatti immoo du'aa keenya irratti ta'a malee wanta sun yoomuu taanaan irra hin deebi'amu. Finfinneen kan sabaaf sablamnuti, Finfinneen kan hunda keenyaati, Finfinneen kan maaltu fide kan akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Dar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti. Nama akka kanaati kan dhabne dhugaa rabbicha akka kanaati kan fuulduratti ittimu amma ko namni keenya fuulduratti taasoo baay'ee sodaata. Oroota akkamitti jirtu akkam bultanii akkam ooltanii akkam namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Maayinni immoo baay'ee baddanii na rakkisaa jirtu dhugaa rabbi. An hojii keessan kana wallaale maayinni koo akka kana baduuni. Jirra. Giddiidhaan mana kottuu na barbaade jechuun immoo dabbara dhugaa rabbi. Ati ergasii maamalli kee nagaan turre eenyuun koo akkasii balleessaa jiru eenyu wajjin ooluu jalqabde koyi. Isaan bakka rakkina gumjatti sana takkasii balleessaa jirte miti. Isiidha ka gwaaddanyaa kee isiitu isi balleessaa jirte namni biraa tokko kan si balleessaa jiru hin jiru. Oroota lolli guddaan immoo dhiiraaf durba gidduutti gaggeeffamaa jiru. Kanan dhageenye miti isin lolli guddaan dhiiraaf durba gidduutti gaggeeffamaa jiru. Dhiifama naa godhaa garuu ijoollee keenya dhiiraa diyaaspoorootatti eerumaa jirtanii. Aadde yoos niin jenne isin dabbara jechuun sooretti faa jenne yoos hin waamne hin dabbara. Dhiifama naa godhaa garuu ijoollee keenya dhiiraa diyaaspoorootatti eerumaa jirtanii. Aadde yoos niin jenne isin dabbara jechuun sooretti faa jenne yoos hin waamne hin dabbara. Nun dabbaru. Addee miti maaliif mee aadaa deefaan jettu yoo barbaachisaa ta'e awwaattu fa'a dandeessu fa'a maan jettu sooretti mini waan bira ammee kan keessan yoo nun dhimne kan keenya sin dhibaan jedhe kan keessan meen isa sin jaarsa dhuufuu qabachuu hin dandeenye jaarsa dullooma okkoo qabatee deemutti heerumtanii caljenni nama mochas deebitanii adba an sababii durba diimtuudhaaf xinnoo of eeggadhuun siif of eeggadhe malee si likki akkasitti shaaffanaatti xarabaayite. Xinoo durba diimtuun wayyootu si magaalesseera ta'e akka itti sitti mun beeka la nagaamini eessaa yaatu sinii eessaa dhufte babbataan be'e. Jechuun ijoolleen ikkoo rakkina jibbanii waan akka kanaatti galu malee ilmi dhiiraa jaallatee miti waan akka kanaatti kan galu rakkina irra hin caalu jedheeti malee muraa miti. Rakkina dhiiraaf durba gidduutti uumame kun rakkina baay'ee cimaa ta'aa jira. Jarri durbaas aaddeetu siniin jenne rakkoo qabaa jedhaa jiru. Aaddee miti adaadeetu jettee maal? Gara biraatiin immoo uummata keenya keessatti waan baay'ee nama naasisu qofa dhagaa jirra. Mucattii kana irratti gurbaan tokko maal akka hojjetee deeme qofa dhagaa. Rakkina ijoollee keenya dhaga'utti mannaa dhugaa rabbicha du'anii qabrii ciisu wayyi. Mucattii kanatti qofa waan inni itti hojjete qofa dhagaa.
تقول قدام الشرشنا ورانا جاكران سين ربي أبلي يا رب ما صدقت دائما كان أوجه كران سين ربي رب ما يجتشنا ولا أبلي يا أنا ما كنينا ربي نسين ربي تنجر كران سين ربي دائما كان أجرا كده تنجر إني أرسينا أنا اللي نجور لي رجيت يا رجيل تاتي يا بوي دل مكان سان اللي يا سيون الجامع يلا فرياتين الجامع رب ما جتنا نبي كان اللي نسكي وجرات لما تقوم بي رب ما جتنا يرشنا ولا يا بلي ينتج رب ما صدقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجونتون دمام سعودي عربية خيسة تركتها جلتي دائما وليني أبا منا المرة ديسي جلابة ديسلكي بلوغ دقمان دانا كيسين أركني أروم وان دنديسانين برال أبدا Please ijoolleen dhiiraa akka kana gootan wanti sun isiniif baay'ee salphaa ta'uu hin danda'a. Ijoolleen durbaa akkamitti waan kana dandeessi? Jechuun akkamitti dandeessi amma ilmoo fi guddiste amma biyya ormaa keessatti waan kana gootee deemtee ta'a. Akkamitti dandeessi mucaa kana guddiste mucaan sun? Jechuun al tokko tokkos bal'isnee yaaduu qabna. Wanta kana kan hojjette biyya keessatti miti. Tu biyya keessatti ta'ellee akkamuu taatee maatiidhaa wajjin wal gargaaraa akkuma ta'ettu mucaa kana jiraachifatte. Biyya ormaa kana keessatti biyya Saudi Arabiyaa jedhamu keessatti immoo mucaa kana akkamitti guddifachuu dandeessi? Mucaan kun yeroo isin akka kanaatti haasoftu dhugaa rabbi baay'ee garaana nyaattee naan fudhee dhufee namoonni beektan mucattii kanaaf sagalee ta'uu akka dagan. Mucattiin kun jumaamee mee wajjin deemnaa jettee uffata uffachuudhaaf. Dashee surree ማንኛን ሰቡረቦ I scelte di Max, le digentizze e la bibeste di Max. Koy akkasii miti jumaadha moo jimmaa deemuudhaaf moo biyya kamiin naa deemuudhaaf mucaa koo adaraadha. Jumaa akka kanatti deemuudhaaf jumaa surree keewwattee deemuudhaaf diggisii wayii yookaan sargii wayii deemaa jirtu. Jumaadha kan itti deemaa jirtu. Masgida keessa akkamitti surree dhangalama oorota jarri musliimaa as keessa jirtu miti akkamitti masgida keessa surree dhangalama. ማንኛን ሰቡረቦ Haadhaaf ilmoo kana yeroo agartanu maaltu isinitti dhaga'ame mimi? ልጅነት ሳላውቅያን ክፋት ደግነት Haadhaaf ilmoodha jarri. ባንቀልባ ዋት ማታ ሆዴ ሲባባ ልጄን ስትይ ተጨንቀሻል የእናት ፍቅር ዋጋ ከፍለሻል ማለሜ ተካሻል Jechuun wanti kun na azzansiiseeras jaalalli jaraas immoo baay'ee na dhibee jira. Haati jireenyi akkamii keessa yoo jiraatte illee isin hin dagattu isin hin irraanfattu isinuma wajjin taati kan jedhu asirraa hubanna. Karaa biraatiin immoo haadhattiin kunii fi ilmoon kun wanti jarri godhaa jiran waan jara miidhu godhaa jiru. የሙስሊም ሴቶች እንዳይሸፋፈኑ ወይም ደግሞ ሂጃብ እንዳያደርጉ በፓርላማ ተከለከለ። የፖርቱጋል ፓርላማ ሙስሊም ሴቶች እንዳይሸፋፈኑ በህግ መከልከሉ ተሰምቷል። አንዲት ሴት ተሳስታ ተሸፋፍና ከተገኘች 4600 የአሜሪካ ዶላር እንደምትቀጣ ነው የተገለጸው። ከዚህ በተጨማሪም አንድ ሙስሊም ወንድ ታዲያ ሚስቱ ተሸፋፍና ከተገኘች በ3 ዓመት እስራት እንደሚቀጣ በህጉ ላይ ተደንግጓል ነው የተባለው። በአውሮፓ ሀገራት ፈረንሳይ፣ ዴንማርክ እንዲሁም ደግሞ ቤልጂየም፣ አውስትራሊያ እና ሌሎችም ሀገራት ሙስሊም ሴቶች እንዳይሸፋፈኑ የሚከለክል ተመሳሳይ ህግ ያላቸው ሲሆን ፖርቱጋል ሙስሊም ሴቶችን እንዳይሸፋፈኑ በመከልከል 20ኛው የአውሮፓ ሀገር መሆኗ ተሰምቷል። Akkuma dhageessanii ka Poorchugaaliin keessatti niqaaba uffatanii deemuun dhorkamee jira. Wanti kun kan dhowwamaa jiruu fi namoonni seeraan ala waan kana uffatanii rakkoo gurguddaa geessisaa jiru isa jedhu mul'isuudhaaf malee biyyattiin seera shari'aa dhowwuudhaaf natti hin fakkaatu. Shari'aa jechuun namoota sirreessuudhaaf namoonni garuu waan kanatti fayyadamanii waan biraa hojjetaa jiru. Mucaan kanaan dura nu arrabsuudhaan beekamu hadha immoo deebi'ee namni kabajamoo jaallatamoo siin jedhaa jira taanaan ገነዘማ ጅርታ ዋለሙደፍ akkasii bakka asii gannazuudhaaf malee mucattiin kun jaallattee miti gara dhaqxoo dhabdeeti achi gisee siin arrafamtee achi siin barbaannu jennaan as dhufte malee mucaan kun jaallattee miti hin gammadina waan kanaan shimeetu dubbii fixe namni kabajamoo jaallatamoo siin jedhaa jira taanaan ገነዘማ ጅርታ ዋለሙደፍ bakka በጣም ነው የማመሰግነው። ሎሚኑ ሩማ ጋንገኒን ጠልቱ በዳ
loomii rumaa gana kee kartuu badda. Dhalte jedhanii kan jiru barri darbee kan du'e kaduu dhiite jedhanii. Kan deeggasane kan diduu makinamee badde. Malo, 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 geshe, 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 shanko, kompate, biyong galaba, miti waliran taragani. Malo, 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 geshe, 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 shanko, kompate, biyong galaba, shanko, kompate. Shaanqoon keenyaa fi raachuun keenya danda'aman jiran wanti jarri hojjetaa jiran waan hin beekne baddeen garuu oromiffamaa hin hoorota baddeetti kanatu na dhibaa jirti baddee jedhee immoo harka isaa akka inni geessan jiru. አረቄ መሸጫ ቤቶችና ቢንጎ ማጫወቻ ቤቶች ከአዲስ አበባ ምድር ሊወገዱ መሆኑ ተሰማ። በአዲስ አበባ አንድም የቢንጎ ማጫወቻም ሆነ የአረቄ መሸጫ ቤት መኖር የለበትም መባሉ ተሰምቷል። ከዚህ በፊትም እነዚህ ቤቶች ከከተማዋ እንዲጠፉ መመሪያ ተሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን አሁንም ድረስ ቤቶቹ መኖራቸውና በስራ ላይ መሆናቸው ታውቋል ተብሏል። በአጭር ጊዜ ውስጥም ታዲያ የአዲስ አበባ ከተማ ከቢንጎ ማጫወቻና ከአረቄ መሸጫ ቤት ነፃ እንዲሆን ይደረጋል መባሉ ተሰምቷል። ምክንያቱም ቤቶቹ የወንጀል ምክንያት በመሆናቸው መሆኑ ነው የተገለጸው። baay'ee nama dhibaa yaanni nama dhibaa gara caatiittis deemamuun isaan oolu fuulan guuriina gidii caatii geessuudhumaa sin fuula guurtu rakkina keessan maaf caatii akkas jaallatta qoyisuudhumaa maayini garuu akkan Bro, please stop! Bro, please. አባ ይሄንን አምስቱ እንጀራ እበላና አሳያለሁ ማየት ማመን ነው። ይሄንን አምስቱን እንጀራ እበላለሁ። ይሄን እንግዲህ ጀምሬያለሁ። አሁን ሶስት በልቻለሁ። አንድ በላና አንድ ደግሞ ለካሜራማኔን እሰጣለሁ ማለት ነው። ይሄን ብቻ መበላ አንዱ ደግሞ ለካሜራማኔ ነው ማለት ነው። ይሁን ባለቼ ጨርሻለሁ። ይሄንን ደግሞ ካሜራማኔን የሚበላ ለቀጣይ ክፍል ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። እወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ዳታው ብዴና አፉር ሙጫንኩ ኛቴ ጀራ ወሮታ ብዴና አፉር ኛቴ ጀራ ብዴና አፉር ጀቹን አነቀኒ ሜቀነጋ ቀኒ ለመጉቱ ነጋ ብዴና አፉር እዴ ተቆጥ
Angaafa warra fuute qofan si sodaadha. Dhugaa rabbicha si jettee biddee nama suubii tokko guyyaa guyyaadhaan hojjettimu. Yedduu kana keessatti uummata musliimaa biratti rakkinni guddaan tokko uumamee jira. Kunis maayinni Haji Muftii Umar Idris dhukkubsatan gara biyya alaatti ba'anii jiru. Yeroo kana keessatti immoo namoonni baay'ee manaamii irratti agarreera akka saqqisaan ta'an jedhamaa jira. Haa ta'u malee ustaazni keenya kun biyya keessatti tun ta'in biyya alaatti deemanii hikimannaa godhachuudhaaf biyya alaa ba'anii jiru. በመናም አይቻቸዋለሁ ከክፍሉ ውስጥ ወርቁንም ብሩንም ከላያቸው ላይ እንደዚህ እርግፍ አድርገው ጥለውት ሲወጡ አይቻለሁ። ሐጂ ሙፍቲ ይሄው ነገ አላህ ፊት ቀርባለሁ እኔ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚያውቀው ስለሳቸው ስለማንም ዑለማ ስለማንም ሰው እኛ አናውቅም። ሁሉን አዋቂው አላህ ብቻ ነው። ማሊከል ሙልክ የሆነ ጌታ በተቻለን መጠን በማንም ሐቅ ላለመያዝ ነው መጣር ያለብን እኔም እናንተም። ምክንያቱም እኔም እናንተም ሂሳብ የምንደረገው በሰራነው ስራ ነው። ለሰው ልጅ ደግሞ አይደለም ለሙስሊም ለነን ሙስሊም በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያመጹት ቁርአን ላይ ወቁሉ ሊናሲ ሁስናን ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ልጆች መልካምን ተናገሩ የተባለው ዙሪያቸው ላይ ያላችሁ ኡስታዞች ከሳቸው ጋር የተቀያየማችሁ ሂዱ ለአላህ ብላችሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አፉ መባባልን አላህ ይወዳል ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቢቀበሏችሁም ባይቀበሏችሁም አላሁ ረቡል ዒዛ ምንድን ነው የሚወደው? ይቅር የሚሉን ባሮቹን ይወዳል። እቺ ዱንያ ለኔም ለናንተም ጊዜያዊ ናት። ዘላለም ህይወት አለን። የነገን አላህ ብቻ ነው ያውቀው ሱብሓነሁ ወተዓላ። ዛሬ ነው እኔም እናንተም ስላለንበት የምናውቀው። አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ መሻኢኾች አገራችን ላይ አላችሁ። ስልጣን ቦታ ላይ የተቀመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ሂዱ እዩዋቸው። አፉ መባባል ኸይር ነው። እዚሁ ዱንያ ላይ አንድ ሰው አንድን ሰው በድሎ የቂያማ ቀን ይከፈለዋል። አይደለም የሰው ልጅ አውሬ ቀንድ ያላት ቀንድ የሌላትን የወጋችዋን አሉ የኛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የቂያማ ቀን ያቺ ቀንድ የሌላ ቀንድ ተሰጥቷት ያንን ሰው እንድታረግ ይደረጋል ብለዋል። አፉ መባባል አላሁ ረቡል ዒዛ የሚወደው አቂዳ ጀደሚ ከን ኡመተ ሙስሊማ ጅዱቲ ካዋሙ ጅራ አቂዳን ገራገሩማን ኒሙለታ የሮ ከነ ኪሰቲ ሞነሞኒ ባየ ወድቲ ሙፈቹን ጀራ ሂኖሉ አተው መሌ ኡስታዘ ከነ ረቲና ሞኒ ሙፈተን ይጅራተን ያደራ ረቢን ኢፈ መጎዳፊ ጀቲ ሙጫንኩም ከዳታ ጅርቲ ነሞኒ ኡስታዘ ከነ ረቲ ዲከ መቀብደን ነሞኒ ዋንቲ ይቀብደን እንዲ ከሰኑ ኢፈ መጎዳፊ ዱዓይ ከዳፊ አከሳን ፈየኑ ኡመኒ ኢትዮጵያን ጉቱን ጉርባ ከና ጃለቴ ጅራ ማሎጀቴ ጉርባን ኩን والله nama kana mootummaaf ummanni illee barbaadee badhaasuu qaba. Namooma dhugaa jechuun kana maaltu ta'e isinitti fakkaate? Namni isin asirra argitan kun ambulaansiidhaan haadha ciniinsuu irra jirtu osoo fe'ee deemaa jiru dhoqqeen ambulaansii isaa qabe. Haadha ciniinsifattu tana argaa onneen isaa isa teessisuu hin dandeenye. Gadi bu'ee waan danda'u hunda godhee dhoqqee san keessaa baasuudhaaf dhoqqee san hunda dhiitee haadha tana dhumarratti wanti hedduu nama gaddisiisu. Achi keessa ambulaansii tana baasuu hin dandeenye. Haati tun immoo bakka sanitti deette. Wanti isiin deette immoo waan lubbuun hin jirre yookaan daa'imni sun nama lubbuun hin jirre ta'e. Wanni hedduu nama gaddisiisu kana. Namooma dhugaa jechuun immoo hojii mucaan kun hojjete kana jara keenya. Nama kanaaf yoo harkan dhoofne, nama kana yoo ajandaan godhanne, nama kana mootummaan akka biyyaatti yoo badhaasne, ummannis waame yoo badhaafne kan badhaasan. Namni jaalala haadhaa qabutu akkana ta'a. Nama cinqaa deettuun qabu beekutu akkana ta'a. Nama haadha ofii jaalatutu akkana ta'a. Onnee namummaa qabaachuu jechuun gocha namni kun hojjete yoo hojjetedha kan namni namummaa qaba jedhamee ittiin madaalamu. Wallaahi billaahi ittiin boone hedduu natti tole hojiin nama kanaa. Kunoo kan namummaa qabu kan namooma qabu akkana ta'a. Garuu ammoo kan namummaa hin qabne aayyoo akkanaa irraa sabbata irraa hiikkatee karaa san ittiin midhaasuu dhabee karaa isiin ambulaansiin dhufee itti fuudhee mana yaalaa geessu san ittiin hojjechuu dhiisee kokkee ofii ganyaatee fixa. Kan namummaa qabu immoo humna ofiitiin waan danda'uun nama gargaaruudhaaf yaala.
namoota akkanaa hojii gaarii hojjetan kana yoo waamaniin badhaasne kan badhaafamu hin jiru jechuudha. Yoo fakkeessuuf nama badhaasan qofa ta'e malee jechuudha. Namooma dhugaa jechuun ka akkanaati. Jara keenya doktoraan doktora yoo jenne doktorummaan baratee ogummaa saniin qofa baratee osoo hin taane nama tajaajilee namummaa saniin madaallamee doktorummaan kennamuufii qaba. Shofeeriinis akkasuma. Shofeerii qofa ta'uu osoo hin taane onnee ilma namaatiif qabaachuudha. Namaaf yaaduudha, namaaf jiraachuudha. Wantoota akkanaa kana yoo hin jajjabeessine wanti babbareedaan nu keessatti hin baratamu jechuudha. Namootiin waan akkanaa kana encourage yoo goone namoota gaarii hedduu baasna. Dhugaa isiniin jedha nama kana barbaadu. Yeroo namni bineensa yookaan hayawaanaa gadi ta'e keessatti mucaan kun nama ta'e mul'achuun isaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Haa ta'u malee nama akka kanaa kana ergasii namoonni keenya guutuun jara akka kana turan namaaf kan yaadan turan namaaf kan du'an turan namaaf kan waa meeqa kan hojjetan turan. Haala nagaruu namoota akka kanaa gizee agarre akka waan birqiitti ilaalaa jirra Oroota. Akka birqiitti ilaalamaa jiru namoonni akka kana. Namoota akka kana baay'eetu baay'ifachuu dandeenyu. Namoota akka kana kanaaf keessaa dhabaa jirra. Haa ta'u malee namoonni akka kanaa kun immoo uummata keenyaaf egzaampilii kan taanu ta'u saba kamirraayyuu haa ta'u namaaf namni akka kana ta'u kabajamuu jaallatamuu fi isaaf haasa'amuu akka qabu irraa baranna. Namoota akka kanaa rabbiin umrii jaraa nuuf dheeressu jenna. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa baratamuu itti deemnutti isin jaallatamtoota.